بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار شيخ أمين برو جامع. كمولين بينو أمانتي تيجي كيستي نمني توقوان توقيرو بري نمن بين في برسيسون دركم ربي سبحانه وتعالى سن الرابر بعده ونتي أمتج على جام نفس وانغاريتي أجنوف هم تروان دورجنوف أنا أف خنمو خم بكان جهودا دينيو يروان ما يروح أنا كيستي ميديا يوتي مالين جو يروان ما دعوة مسجدة قرتين قد أيوة جينامني أما دبشان أرجعتا وكان دب تربة دب سجل كومتوك ثانيورين أرجعتوا يجي كرو ميديا رتيو به ونكون نما هدو برجعها نما هدو برجعه وخنا كيس تيمو نمني وان كان عندي جيراموس الرافعي دموس هدو تايج أكا قدنا بوراناتي كمولين بينو بكا إتي إسلام مان هدو جمينا كابن قدنا سان كيسا لكاوم قدنا كوني كرو مو مسلمني هنجي جلوسهم مسلم جبا مسلمني هنجي جلوسهم ما شاء الله وانا رجرا مسلم جبا ده أمو أمته خنا رتي قامني هدون والدرجو ماجرا هندي خنيسة قرأت شراف هندي مسين سقرأت شراف أمانتيلين الدادا أمته خنا رتي والدرجو ماجراني أنا في درجوني مقالاتنا تتافي جدا درجوتها مقالات بروج على كير رابر باتشسو أسمانو دامو بربادا كم برو مو وني بريدا أنا أرجع كنا جم تشيسه جارماي دبرتوتا جارماي درجوتا أباتشون كيسان الدونا جم تشيسه الرتو جت مو كبا قامني لما أكون دبرتوتا في درجوني ميديان مقالة بروتيف برباچي ساته يوسو جرو مقالة قدنا بورانا خنافة مو إرّا برباچي سجيات مالف هجيلة تتكو مقالة لي أدادا كيسة وجتمتو أنا لي أدادا كيسة وجتمتو كنا ولتي في الدني حمل اللي تقوم وداف برباچي سجيتي يادا إن شاء الله درجوني مقالة بورانا ميديا ديبانو أكون ديسان دقيقة جرا ميديا أنكونيس هجيلة ببريدا كو جتشاجرو نافي ماني جراني استوديو بريدو تكو جتني أكا ميديا مقالة كنا مدالو ميديا قدّا أكا وجتشو ديمتا إن شاء الله نايمتني ترتني وان بريدا دا وني رامو كنا والقبتي أكا من تيتينياتي من جهز غازيا فقد غزا دا إرقام رب صلى الله عليه وسلم نما كابساو توكو namni sinqii itti godhee isa san qopheesse akkuma nama qabsaa'etti lakkaa'amaa jira. Namni hundi dhufee miidiyaa kanarratti hojjechuu fi yeroo hunda istiidiyoo keessa taa'uun itti ulfaachuun mala. Garuu ijoollee teenya warra waan kanaaf of kannanii yeroo isaanii kannanii beekumsa isaanii kannanii hojjechaa jiran tana bira dhaabbachuun murteessaa jechuudha. Manuma keenya teenyee maallaqa muraasa tokkoon 500 700 kuma tokkoon sawaaba kana waliin sheer goona jechuudha. Isaanii wajjin qooddan. Kanaaf hanga danda'ametti abbootiin qabeenyaa godina kana keessa jiran akkasuma dargaggoonni dubartoonni namni rabbi waa kenneef miidiyaa kana bira dhaabbatee miidiyaa kana utubee cimsee inshallah miidiyaan kun jiddumaanuu akka birijiit akka dildila godina Booranaatii fi godinaalee biroo walitti hidhu jechuudha. Amma nuti bakka nuti irraa dhufne sanirraa hedduu waa'ee Booranaa hin dhageenye hin beeknus hedduu dhageettitti magaalaa Moyyaalee jedhamu jira Yaabelloo jira waan tokko tokko numa dhageenye garuu akkasi gabbuunee sochiin da'waa sochiin diin sochiin islaamummaa maal fakkaataan beeknu. سووا ميديا كان أمو إن شاء الله فولدرا بيكوف جرانا جيتي ياد قدين هندي جمّا أرسي هرري شوا هندي إن شاء الله قدين بورانا مال جرا مال سبر باتشسا مال إندي جرودن دنيا كان جو إن شاء الله فولدرا نمرة جيتي ياد يا رب جاي ميديا كون يجون داوي بودا خناف تافي جدا برباتشسا أما بكانوتي رالوف نسان لبرا ربتنا من مسلم أن نمني توكو أروموتي كإسلاما تهيني جرا يرون هو بدي يرون القرآن حفظوا في فيني لكيه هو بدي namoota shawaa tokko tokko warra afaan oromoo dubbatan garuu kan musliman ta'in argee rifadhe angara kiyya sanitti wanni beeku namni tokko oromoo taana muslimatti beeka dhuga diiniif dalaguun bakka sanattis barbaachisaadha haa ta'u garuu irra bakki barbaachisaa bakka keessan kan godina keessan kana jechuudha wanni bareedaan arge immoo namoonni islaamummaaf hojjechaa jiran godina kana keessatti namoota waggaa 10 dura musliman turin waggaa 15 dura musliman turin namoota guyyaa keessaa islaamoon kun waan hedduu nama gammachiisu wanni kun ammoo itti fufuu qaba tattaafillee cimuu qaba obboleeyyan keessan warra alatti hafan warra amantii haqaa amantii islaamummaa tana hin argin hin beekin iddumaanuu bar hin beekan waa'ee islaamummaa hin beeku hin himamneef jechuudha wanni islaamummaa miidiyaa irraa waan tokko tokko waan dhagahu yoo ta'e malee itti dhihaatamee wanni himameef hin jiru kanaaf tattaaffii guddaan akka isin eeggatu akka isin barbaachisu sawaabnis akkasuma tattaaffii wajjin guddachaa deema inshallah akka tattaaffii cimaa gootan asumaan dhaamsa isin dhaamuu barbaada إن شاء الله بك برباطي سهندت يعني سنوجي جرا ربي سنعمل كيسو سنوفقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته